kana kan beektu haadha manaa isaa qofa. Bas Mubaarak dhukkubsachuuf hin dhukkubsanne kan gargaarsaatti dhiisaa. Yoo haatiman ilaalee siifuuko yoo Mubaarak dhukkubsatee yookaan yoo ciise yoo du'e si wajjeessanis waan fedhan agaranu waan barbaade yoo ta'e haatiman sagalee nuuf kennitu. Bas haadha manaa sagalee dhagoo barbaade maal jedhas gabaabni dhagoo. Okay, atari bilbila ke kaafti mee maammi ati mi'uut godhitti bilbili yaalme ati ofii keetii kanuma Mubaarak bilbili yoo bira jiraatan hin kaafti siinumti nu atumtetti bilbili hin kaafti. Kan obboleettii Mubaarak lakkoofsa haadha manaa kenni. Isiin nama miidiyaa miti kun waa'ee miidiyaa miti miidiyaa caalaa abbaa manaa kenni. Miidiyaan maali? Obboleettii Mubaarak obboleettii maammeetii miti meeshaa dhufansiisii atitti bilbili mee meetti bilbili mee. Fidani. Infidda wallahi. Siduna Asasi fakkaate ani hadhalle Mubaarak sai kaleessa Mubaarak naasayra. Mubaarak keessa akka jiru hin beeka kaleessa. Fidani haadha manaa. Akkasii. Amma fakkeenyaaf reediin ergacha dhaqqaatiin argine torban sadii fakkaatee nuti boodinee sabala itti dubbisaa turre. Engaaffidha Oromoo dhaggeeffadhu. Indee hundatti machuu qabaa mucaalaan dhukkubsataan jira jedhee hundatti machuu qabaa. Uffatee dhufee liivii irra fiiltariidhaan taa'uun fayyaa qabaachuudha. Maamme daareektii bilbiltee fi si jala kaasuu deemu Mubaarak moo bilbila isaa yaalteetta? Bilbila isaa hin yaalle mana kaaniif gaafa seenuu Mubaarak gastii irra jira dhaggeeffadha. Maarqos taasisaa gastii irra jira. Namni Maarqos ittaan hin jiru Mubaarak tokkodha. Mucaan kun obboleessa dhabe soddaa dhabe mi'aajamaa mucaan kun rakkatee jira. Mubaarak miidhama guddaa keessa jira wallahi laazim. Isa bira jechuun feemasa haadha faata jirti fatiyaa jirti. Isa soddaaf obboleetti. Maa inni asirrii jira. Feemasa meeqa jira kaayiroo jira. Maa yoo dhufanii mee rabbii jedhaati. Mucaan kun bakka dhaqu dhabee Kaalidiin bira seenee Kaalid Mahammadiin bira. Waa'ee gargaarsotaa dubbataa ture. Amma obboleettiin sagaltee sa'aatii ja'a guutuu achirra ture ni ciise jedhe sooba. Sa'aatii ja'aan ture tokkoffaadha. Dhaggeeffadha. Lammaffaa mee rabbii jedhaati. Gargaarsan fedhuu jedhaa jiru ammas haa gargaaramu jedhaa jirru. Maa nama maatii tokko wal bira jirtu innis kaayiroo jira. Atis sayida kaayiroo irra obboleettiidha. Soddaan kan abbaan manaa kan kee jechuudha. Kaayiroo jira. Minna'u maa rabbii jedhaati dhattanii gaafa jarri mee okee si jalaa kaase mee kee yaalifan erga sila yaalaafin ture garuu waasaappiin hin seenu mee yaalifan tokko maama Mubaarak kuma daarektii bilbiliif abaddaan si jalaa kaase abaddaan ilaali haka qabannee jirra haqaan dubbataa jirra ajandaa kana kan fide anaa miti bakka Mubaarak gastii irra jiru Oromoo dhaggeeffata gastii irra kaa'ee Kaalid Muhammad Maarqos taasisaa wajjiniin ta'anii waa'ee gargaarsa Mubaarak dubbannaa noo gargaarsa kanaa jira. Mucaan kun rakkatee nama himatutti dhabee nama himatu wallahi isa dhugumaan siin jedha takkaa waa'ee Mubaarak waggaa hadhaadhaatiin jalqabe jechuudhaan Turkii dhaqee haa gargaaramu gaafa jedhamu namni waa'ee isaa dubbate hin jiru. Hadhammoo jechuudhaan kun hospitaala jira jedhamaa jira yookaan du'eera. Wallahi isa dhugumaan siin jedhama. Soddaan isaa bira jira ollaa dhaggeeffadhu Oromoo. Haati manaa isaa jirti lama dhaggeeffadha. Ituu Mubaarak gastii sanarra hin jiraanne wallahi naasoma. Miira karaa keessa galu waa wayii natti mul'atu jirti. Sii galee. Haati manaa isaa dhuftu kunoo soddaa gaafadhu ji'a tokkoon dura malee argeen beekoni wal bira jiru ji'a tokko. Obboleettii isaa gaafa dhuftu hin kolfite kunoo ana gaafadhaa jirti. Wanti nu barbaannu akka Oromootti uummata kana tuffatina ready and sayida uummata kana tuffatina jarri feemasoonnis lolli gaafa nagaa wallaltaniitu dhaggeeffadhaa Oromoo. Asli haadha faate akka gandaattis akka gargaarsaattis makii Oro fatiyaa dhaqaa Mubaarakiin bira yookaan bilbila
maasar damee bu'ee eenyummaa erguun ture. Injiise isaanii kana Oromoo. Injiise Mubaarak isaanii kana. Injiisu Mubaarak takkuma injiisu hagan. Mubaarak injiisu. Mubaarak du'eera yoo ta'e waa wayii shakkee jiraafani bareechaa waan kanaatti hin gaabbitani. Wallahi isa dhugumaan jedhan warabbal kaaba. Duuniyaan bata. Bas. Muti godhadhu achina to'ataa. Muti godhadhu maayee. Hello. Muti godhadhu. Haadha manaa kibiddamoo nama 1,100 si dhaggeeffataa jira. Ati obboleettii isaatii. Abbaan obboleessa kee hin ajjeesifte moo maa inni si dhoksisan Oromoo. Daqiiqaa kana kenna Oromoon asirra jirtanu namni kumni tokkoof dhibbila dhaggeeffadha. Ani biyya Jarman kana keessa as keessa jiraadhe ollaan koo waan itti jiru hin beeku. Uffadheen hin deema bareedeen hin deema dhukkuba koo ollaa hundatti himu. Sini galee kan beeku eenyuunillee waa'ee kiyya abbaa manaa kiyya qofatu beeka. Kanaafuu haadha manaa qofatu beetti erga siiduunaan ollaan ta'e erga reediin erga ji'a tokko ta'e ani hin argine jedhe. Mucaan kun kimii ture. Fiilaa kudiisiiti lakkoofsa kan kennaa ergisiin jedheera keessaan na dubbisi haadha manaa isaa maalitti goota siin nama miidiyaa miti miidiyaa irratti maal si fagootu.